kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajiniif jaalalli keenya lafa jirtan maratti isinaa gahuu jecha taatee guyyaa har'aa kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti tahaa ole qindeeffannee isiniif dhufnee jirra. kan qindeessee isin biraan gahuu ana muhee callaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti egaa halkan kaleessaa galgala ilma Oromoo tokko hidhattoonni naannoo Amaaraa ajjeesaniin booda ilmaan Oromoo yeroo garasitti imalanii reenfa keenya nuuf kennaa jechuudha yeroo kadhatanitti diduudhaan ganama saniin ilmaan Oromoo irratti dhukaasa banuun isaanii ni yaadatama. yeroo kanatti ilmaan Oromoo kallattiin hundaa waliif dirmatu aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Makannaa keessatti hidhattoota naannoo Amaaraa kana wal dura dhaabbannaa taasisaniin gama ummata Oromoo irraa namoonni hedduun wareegamuuf kaanis madaahuutu gabaafame. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma guyyaa har'aa barreeffamaan isiniif gabaasaa oolle kanatti haalli godinicha keessatti tahaa oole hammaataa akka ture ni hubattan jennee yaanna. walumaa galatti aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Sadeen Makannaa keessatti haalli hidhattoonni naannoo Amaaraa duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa oolan kun waan darbe kan nama yaadachiisu jedhan maddeen keenya achirraa yaadanuu kennan. walumaa galatti aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti ilmaan Oromoo haga ammaa wareegaman haga nama 4 yookaan haga nama 5 yoo ta'anitti walumaa galatti kanneen kana keessaa maqaa dhookne malee haga ammaatti namni waraana keessatti wareegame addan baanetu jira jedhan maddeen keenya. egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya haalli godinattiin keessa jirtu ulfaataa ta'uutu namatti mul'isa. ilmaan Oromoo lola kanarratti madaahanii yaala barbaachaaf gara Shawaaroobii imalamantti namoonni 9 guutummaan guutuutti hidhattoota naannoo Amaaraatiin kaan konkolaataa irraa buufamni kanneen mana yaalaa keessa ol galfamanis achitti guutummaan guutuutti hidhattoota kanaan rashanamanii lubbuun isaanii dabartee jirti. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya biyyattiin yeroo keessa jirru kanatti akka maddeen keenya kun jedhutti waan biyyattiin diigamte fakkaatti malee kun lola waan saba tokko irratti xiyyeeffate hin fakkaatus jechuudhaan yaada isaanii MNF kennan. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya lolli aanaa Jiillee Dhummuugaatti ta'e kunis kallattii gara aanaa Harxummaa Furseetti tarkaanfatuunis lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafatee jira. namoonni haga ammaa lubbuun isaanii dabartee haga nama 5 olii tahee jira. walumaa galatti namoonni hedduunis madaawee jira. qabeenyi Oromoonis lola kana keessatti hedduun barbadaawanii jiru. dubartiin Oromootii fi akkasumatti haawwan Oromoo manduggoon Oromoo ganda isaaniirraa baqatanii jiru. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hidhattoonni naannoo Amaaraa kun saatii amma sagantaa kana qindeeffannee isinii dabarsaa jirrutti kallattiin hundaan dhufanii ummata Oromoo buqqisuudhaaf karoorfatanii jara sararanii waan qophaa'an fakkaata. akka maddeen keenya kun nuun jedhutti lolli guyyaa har'aa keessa oolle kun lola akkaan ulfaataa fi lola akkaan hamaadha jedhan. yeroo ammaa kanatti ummanni keenya waliif dirmachuu qaba. haalli har'a keessa jirru haala akkaan hammaataa fi akkasumatteen ummanni keenya guyyaa har'aa lola bara dabree isinitti hin fakkaatina. akka lola bara dabree isinitti hin fakkaatina lolli yeroo har'a itti oolle kun haala hammaataa fi akkasumatti illee ummanni keenya kallattii hundaa waraanni itti hammaatee waan jiruuf namni akka malee lola irratti miidhamuu kaanis dheebuun kaanis beelaan miidhamaa ooleera jedhan. walumaa galatti haalli nuti har'a keessa oolle diina caalaa dheebuu fi beelatu ummata keenya laaffisa jedhan. egaa ummanni keenya kanneen biyya keessa jiranii fi kanneen biyya alaa jiran akka sagalee nuuf taatanii fi keessaa kutaaleen Oromiyaa godinni Walloo haala ulfaataa keessa waan jirtuuf kallattiidhaan xiyyeeffannoo itti kennitanii akka sagalee nuuf taatan jechuunis ergaa dabarsan. yeroo ammaa kanatti wanti nuti harkaa qabnu rasaasa 2-3 waan hin taaneef humni kun dabalataan nurratti gadi fe'amaa waan jiruuf ummanni keenya abbootiin qabeenyaatis akka rasaasaan nu qaqqabdan jechuunis ergaa dabarfatan. ummanni Oromoo har'a lola kanarra oole akkaan waan laafatee jiruu fi akkasumatti rasaasi waan jalaa dhumatee jiruuf ummanni Oromoo gola jiru keessaa odoo lafatti nafin nuuf dirmatuu qaba jechuunis ergaa isaanii dabarfatan.
Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya godinattiin haalli amma keessa jirtu akkaan ulfaataadha. Yeroo ammaa kanatti humni dabalataa dhufee mana Oromoo iddoo tokko tokkoonis akka gubaa jirantu gabaafame. Walumaa galatti dukkana kana dahoo godhatanii lafas qabatanii qabeenya Oromoos miidhaa akka jirantu gabaafame. Ilmaan Oromoo kanneen baadiyyaa keessa jirtanii fi akkasuma kutaalee adda addaa keessa jirtan warroonni lafni isiniif mijatu lafni fagoo jettanii ofii hin qusatinaadha obboleeyyan keenya nuuf dirmadhaa jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatan. Egaa kabajamtoota hordoftoota keessaa warroonni biyya alaa jirtan akka maddeen keenya kun jedhutti sagalee nuuf ta'uudhaan waan Rabbiin isiniin kenne nu qaqqabsiisuudhaan rasaasaan nu qaqqabaa jechuunis ergaa isaanii dabarfatan. Hidhattoonni kun mootummaa naannoo Amaaraatiin waan qallabamaniif humna guutuu wal jijjiiranii nutti bobbaafamaa jiran. Isin immoo ilmaan Oromoo Rabbi malee waan hin qabneef waan Rabbi isiniif kenne gadi guduunfaa keessan hiikadhaadhaan nu qaqqabaa jechuun itti deddeebi'anii ergaa isaanii dabarfatan. Haalli nu fuula dura jiru boru guyyaa boruus yeroo ammaa kana haala akkaan ulfaataa fi lolli guddaan nu fuul duratti akka walumaa galatti guyyaa baruu lola kanarra hamaa fi lola akkaan ummanni Oromoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu waan murteessuuf ummanni keenya halkan edaa kana osoo hin rafin galaa isaatii fi waan barbaachisu guduunfatee diina kana dura dhaabbachuudhaan murannoodhaan gara diinni kun jirutti akka qajeeltan jechuudhaan jara sararanii ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Hayyoonni Oromootis kanneen biyya alaa keessa jirtan sagalee ta'uudhaan wanni kun akka hatattamaa yookaan furmaata argatu ta'e mootummaa amma biyyattiin bulchaa jira jedhu kanaanis ta'ee qaama barbaachisu kamuunu yookaan furmaata argatu ta'e sagalee nuuf ta'a jechuunis ergaa dabarfatan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen kaaba Oromiyaa keessatti dhalattan kanneen carraan isiniif godhee biyya alaa keessa jirtan dhaamsa obboleeyyan keessanii kana fudhattanii obboleeyyan keessan kanneen manaa qabdanis kanneen kiisii qabdanis gadi hiiktanii obboleeyyan keessan kana cinaa akka dhaabbattan ergaa isinii dabarsina. Walumaa galatti haalli godinatti keessa jiru yoo ilaalle akkaan sodaachisaa fi naftanyoonni yeroo juntaa cabsinetti inni kan galabaadha waan jedhanii turaniifu haalli amma isaan irra jiran jecha san dalagaarra oolfachuuf waan fakkaatuuf kallattii hundaan akka waan maraataniitti mana Oromootii fi qabeenya Oromootti fiigaa waan jiraniifu ummanni Oromoo dubartiin Oromoo akkasuma dargaggeessi Oromoo gola jiru keessaa lafaa ka'ee murannoodhaaf akka diina kana injifannutti kallattii hundaan of qopheessuu qabaan dhaamsa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ergaan keenya guyyaa har'aa kanuma waan waliin turtaniif galatoomaadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.